Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif ta'eera. Kun TV Bakkalcha Barii yeroo hundumaa sa'a kana gara keessan ga'u stuudiyoo keenya magaalaa Naqamtee irraa kan isinii darbudha. Egaa hordoftoonni TV Bakkalcha Barii baay'een keessan nu barreessaa nu bilbilaa akka jirtan beekna. Waaqayyo gooftaan macaa bara keessan eebbisu nu wajjiniin lallabaa jirtu akkasiin sheerii gochaa jirtan laayikii gochaa jirtan argaa jirra. Waaqayyo isin eebbisu biyya keessas biyya alaas kan jirtan warri bilbiltan. Kanaaf TV kana raati barumsoota darban namoota kan biraa affeeruudhaanis akka isaan baratan akka isaan hubatan gochuudhaanis nu wajjiniin akkasiin wangeela lallabdan tumsuudhaan bira dhaabachuudhaan akkasiin wangeela lallabdan isin gaafadha. Torbee darbee gaan gara barumsa keenyaatti gaafa deebinu waa'ee qajeelummaa isa seera keessaa argamuu ilaalle ture. Qajeelummaa inni seera keessaa argamu namni Waaqayyo bira ga'uu hin danda'u. Qajeelummaa inni seera keessaa argamu qajeelaa nama hin taasisu. Qajeelummaa inni seera keessaa argamu jireenya Waaqayyo nama hin jiraachisu. Seeraan namni qajeelaan ta'a jedhu Kiristoosiin ofirraa mura ayyaana Waaqayyo irraa kufa isa jedhu isinii dubbiseera Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irraa sagalee baay'ee nama dinqisiisudha. Bara baay'ee kan nuuni yaannu dhaloonni baay'een amma kan itti qabamee jiru an kanan qajeelaa ta'uu dhamaatii kootiidhaan dadhabbii kootiidhaan yookaanis immoo an cubbamaadha qajeelaa ta'uu hin danda'u jedhee kan cufees baay'eetu jira. Garuu qajeelummaan Waaqayyo kennu isa amantiirra dhaabbatu Yesuus Kiristoosiin amanuudhaan kan argamu akka ta'e bal'inaan ilaalaa dhufneera. Tole mee har'a qajeelummaa isa seeraan argamu kana xiqqoo ishee irra isinii deebi'eetanii gara qajeelummaa isa kakwaaraa yookaan isa amantiirra dhaabbatu yookaan qajeelummaa Waaqayyo seedutti nufa. Akkas jedha Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irra isa jiru ilaalaa akkas jedhee dubbata. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaanii abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fure. Akkuma caafame namni muka irratti rarraafamu abaaramaadha hin jedha. Argitanii? Kiristoos Iyyasuus abaarsa isa seerichi nutti fide maal godhe? Muka irratti rarraafamuudhaan nu fure jedha. Abaarsa jala turre. Maaliif? Seera eeguu waan dhiisneef namni wanta seerri jedhutti qabame hin jiraanne hundumtuu abaarsa jala jira jedha. Abaarsa isa seerri nutti fide kana jala maal godhe? Nu fure jedha. Seerri maaliif dhimma baasa isa jedhu utuun isinitti hin darbe. Seerri maaliif dhimma baasa? Akkas jedha Caafata Qulqulluu lakkoofsa 19 irraa. Egaa seerri maaliif dhimma baasaa? Dhimma baasare amma hiddi inni abdachiisame gara ilaaluutti dhufutti seerri irra daddarbuun maal akka ta'e mul'isuudhaaf adabaa ta'e kenname. Amma hiddi inni abdachiifame mul'atutti. Hiddi inni abdachiifame eenyudha? Yesuus Kiristoos. Sababiin isaa Isaayaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 qabdanii gaafa ilaaltanii hidda Isee keessaa latiin hin ba'a jedha. Waa'ee Yesuus gaa dubbatu. Sanyii Daawitirraa jedhee immoo sanyii hiddiin ba'a jedhee kan hin dubbatu waa'ee Yesuus Kiristoos. Maal jedha? Egaa seerri maaliif dhimma baasare? Amma hiddi inni abdachiisame gara mul'achuutti gara ilaaluutti dhufutti seerri irra daddarbaa maal akka ta'e mul'isuudhaaf dabalata ta'ee kenname jedha. Seerri ergamoota Waaqayyootiin karaa namicha isaaf namoota gidduu dhaabbateen kenname. Inni gidduu dhaabbatu illee tokkoof hin dhaabbatu Waaqayyo garuu tokkodha jedha. Egaa seerri abdii Waaqayyoo abdachiiseen hin mormaare? Seerri Yesuus Kiristoos hin morma? Hin mormu. Maal jedha? Egaa seerri abdii Waaqayyoo abdachiiseen hin mormaare? Kun matumaa hin ta'u. Seerri nama jiraachisuu danda'u otuu kennameera ta'e seera eeguudhaan qajeelummaan in argama ture. Seerri nama jiraachisuu danda'u otuu kennameera ta'e. So maal jechuudha? Seerri kun nama jiraachisuu hin dandeenye. Hin dandeenye jechuudha. Otuu seerri nama jiraachisuu danda'u kennameera ta'eeti maal ta'a ture? Qajeelummaan seeraan argama ture jedha. Abdiin Yesuus Kiristoos siin amanuudhaan akka argamuuf kenname warra isatti amanuuf akka raawwatamuu fi caafanni qulqullaa'aan waan hundumaa cubbuu jalatti boojisise. Utuu amantiin hin dhufin dura hamma gaafa inni mul'ifametti booji'amnee harka seeraa jalatti hidhamnee turre. Macaafni dubbatu afaan Amaariffaa maal jedha? Harka guddiftuu keenya jala turre jedha. Guddiftuu keenya ta'ee gara Waaqayyootti kan nu dhiyeessu ture. Amma gaafa yoomitti? Amma gaafa inni abdachiifame gara ilaaluutti dhufutti. Tole. Nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuu fi seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture.
nuun amantiidhaan qajeelota taane akka lakkaa'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture. Afaan Amaariffaa maal jedha? Moogziitaachin nabbar jedha. Guddiftuu keenya ture jedha. Mucamni guddiftuu isaa jala ammamitti tura? Amma of danda'utti. Gaafa of danda'u maaliin ta'u? Guddistuu isaa jalatti jireenyatti hin fufu. Ilaalaa waan inni jedhu. Nuyi amantiidhaan qajeelota taane akka lakkaa'amnuu fi seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture. Amantiin erga dhufe garuu nuyi seerichi harka adabduu jala si'achi harka adabduu keenya jala hin jiru. Maaltu dhufe? Amantiin dhufe. Amantiin erga dhufe nuyi si'achi harka adabduu keenya yookaan harka seeraa jala hin jiru. Seera jala maal taaneerra? Baafamneerra jala. Ilaala namni garuu har'ayyuu amantiin dhufe yookaan Kiristoos mul'ate harka maalii jala jira gaafa jedhamu harka seerichaa jala jira. Seeraan eenyuyyuu qajeelaa ta'ee lakkaa'amuu hin danda'u. Seerri eenyuunu qajeelaa gochuu hin danda'u. Warri seera abdatan, warri seera amanatan maalidha jedha? Abaaramoodha jedha. Argitanii? Abaarsa jala jiru jedha. Abaarsa jala hin jiraatina. Geggeeffama du'aa keessa na deemina. Gara qajeelummaa isaa amantii keessaa dhufuutti deebina. Qajeelummaan amantii keessaa dhufu amanuu keessanidha kan inni barbaadu. Maal? Nuun isaan taane qajeelota Waaqayyoo akka taanuuf cubbuun kan isan beenne isa waa'ee keenyaaf cubbuu godhe isa jedhu. Qorontoos 2:5 irra isa jiru. Argitanii? Nuun eewuun taane isaan taane. Nuyi addaamiin taane cubbamoota. Nuyi addaamiin taane tolli keenya moofaa abaarsaadha. Qajeelummaan qabnu. Gaarummaan qabnu. Nuyi ofii keenyaan nuyi isaan taane garuu qajeelota Waaqayyooti. Argitanii? Karaasaa qajeelota taaneera. Kanaaf dubbadhaa ofirratti an karaa Iyyasuus Kiristoos amantiidhaan maal ta'eera? Qajeelaa ta'eera. Qajeelummaan isinii laatameera. Waaqayyo qajeelummaa isaa isinii kenneera. Tole gara sadaffaatti gaa dhufu qajeelummaa kakuu haaraa yookaan qajeelummaa amantii. Qajeelummaan kakuu haaraa yookaan qajeelummaan amantii maalirrattidha kan inni hundaa'u? Kan inni irratti hundaa'u maalidha gaafa ilaallu kakuu haaraan geggeeffama jireenya amantiiti. Kanaaf qajeelummaan keenya eenyummaa nuuni amantii keenya irra kaannedha. Eenyummaa nuun amanneetu maal keenyadha? Qajeelummaa keenyadha. ጽድቃችን እምነታችን መሰረት ባደረገበት ማንነት ላይ ነው። qajeelummaan keenya kan inni madaalamu nuun amantii keenya bu'uura kan irratti taasifamne irrattidha. Bu'uurri amantii keenya maal keenyadha? Qajeelummaa keenyadha. Akkas jedhee nu barreesse Ermiyaas 5 irratti jechuudha. Guyyaa sana jedhe Waaqayyo qajeelummaa keenya jedhamee in waamama jedha. Guyyaa kam? Guyyaa itti inni abdachiifame dhufu sana. Guyyaatti Kiristoos mul'atu sana. Guyyaan suni Waaqayyotu maal keenya jedhama? Qajeelummaa keenya jedhama. Kanaaf qajeelummaan keenya Waaqayyoodha jechuudha. Qajeelummaan keenya amantii keenyadha. Amantiin keenya eenyudha? Waaqayyoodha wanta ta'eef jechuudha. Kanaaf qajeelummaan keenya amantiidha gaafa jennu Roomee 10:9-10 irra isa jiru gaafa ilaallu Roomaa 10:9-10 irra isa jiruun isiniif dubbisa. Akkas jedheedha kan inni dubbatu. Akkas jedha. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte Waaqayyo du'a keessaa isa akka kaase immoo garaa keetiin yoo amante fayyina bara baraa in argatta. Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a. Afaan isaan beeksisee fayya. Namni maaliin qajeelaa ta'a? Namni garaa isaatti amane. Kanaaf qajeelummaa maali jechuudha? Amantiidha jechuudha. Argitanii? Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a. Afaan isaatiin beeksisee in fayya. Caafanni qulqullaa'aan namni isatti amanuu hundinuu illee yaasifamu in jedha. Argitanii? Namni isatti amanu hundinuu. Namni isatti amanu hundumtuu qajeelummaa Waaqayyoo irraati. Maal ta'a? Hirmaataa ta'a. Gahee godhata. Qajeelummaa Waaqayyootu jireenya isaa keessatti ta'a. Beetuu Waaqayyo qajeelaa ta'a isiniin akkan jenne kakuu haaraa irratti. Qajeelaa ta'a isiniin jedhamini. Maaliif qajeelaa isa ta'e Waaqayyo irraa dhalattan? Caafati qullaan gaa dubbatu Phexros jalqabaa 1:23 irraa maal jedhee dubbata? Isin lammata haaraa taasifamtanii kan isin dhalattan sanyii badutti otoo hin ta'in bara baraan isa jiraatu akka jirutti isaaf sagalee Waaqayyo irraati jedha. Waaqayyo irraa lammata dhalattan inni isin irraa dhalattan Waaqayyo kun maalidha? Qajeelaadha. Kanaaf sanyii qajeelummaa hirmaataniitu. Kanaaf Waaqayyo amma isiniin qajeelaa ta'a kan jedhu kan inni barbaadu ija qajeelummaa naqadhaadha. Filiphisius 1:1.
Ija qajeelummaa malee waaqayyo kan nurraa barbaadu qajeelaa ta'uu mini. Qajeelummaa qajeelaa isa ta'e waaqayyo irraa lammata dhaladhe. Sanyii qajeelummaa irraa hirmaadheera. Maaliif lammata sagaleen irraa dhaladhe suni sagalee qajeelummaa wanta ta'eef. Kanaaf Filiphisius boqonnaan tokko maal jedheedha kan inni dubbatu akkas jedhee dubbata lakkoofsa 11 nan dubbisa. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii. Maaliin guutamaadha? Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Maaliin isa na hubatanii ture yaada. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaa irraa argamu. Iji jira jechuudha. Iji qajeelummaa. Namni tokko sanyii qajeelummaa keessa jiraate jennaan kan inni naqatu maalidha? Ija qajeelummaadha. Amma hoolaanotu foon nyaatteeti maal jenna? Sirriidha? Sirrii miti. Gaafa uumamtu hoolaanii akka foon nyaatuuf hin uumamne. Kanaaf qajeelaa miti jechuudha. Hoolaanni foon nyaate jennaan qajeelaa miti. Sirrii miti. Sirriin isaa marga nyaachuu qaba. Sababiin isaa garaachisaa kan inni uumame marga akka sooratuuf malee akka foon sooratuuf miti. Otuu leenci marga nyaate immoo sirrii miti. Sababiin isaa kan inni itti uumame qajeelummaan isaa eenyummaan isaa uumamni isaa gaafa mul'atu maalidha? Foon nyaachuudhaan. Foon yoo nyaate sirriidha leenci. Nuunis eenyummaa ittiin uumamne sanaan gaafa argamnu sirrii taana. Eenyummaa sanaan ala gaafa jiraannu sirrii miti jechuudha. Egaa kakuu haaraa irratti qajeelummaa maalidha jenneera? Amantii irraa argama jenneera. Kanaafidha ija hojii qajeelummaa waaqayyo isin irraa barbaada malee ija isaa barbaada malee maal mini kan inni isin irraa barbaadu? Kan inni isin irraa barbaadu hojii isaa mini. Hojii yookaan qajeelaa ta'uu keessan mini. Qajeelaa ta'uu keessan mini. Qajeelaa na godhi waaqayyo jettanii soomaaf sagadee yoo galtanii soomaaf sagadaan namni qajeelaan ta'u. Qajeelummaani bakka kana boode namni qaammee shanansaayyuu gaafa ja'an oolus ja'ansaa sooma. Maaf sooma gaafa jettanii waggaa guutuu isa irra darbe yookaanis immoo isa cubbame sana ofirraa dhiqee qullaa'uu barbaada. Waaqayyo otuu dhiquudhaan nama qulleessa ta'eera ta'eeti Yesuus Kiristoos ufuu isan barbaachisu. Hunduma keenyaa fi shaaworii wayinuu qopheessee achitti dhiqanneetu qulloofna ture. Waaqayyo Addaamiin hin dhiqemini. Lakki isa cinqaarsee karaarraa kaasee nama haaraa tokko isatti uume. Caafata qullaan gaafa dubbatu Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa maal jedha? Namummaa haaraa isatti argamu uume jedha. Namummaa haaraan isatti argamu suni isatti argame wanta ta'eef qajeelummaa isaa hirmaateera, qulqullummaa isaa hirmaateera, tola isaa hirmaateera, Waaqayyo keessa wanta jiru hunduma maal godheera? Hirmaateera. Kanaafiyyuu isa hirmaate sanaan jireenyatti akka inni jiraatudha kan barbaachisu jechuudha. Waaw! Sirriitti akka isin na hubachaa jirtan nan amana. Sababiin isaa qajeelummaan kakuu haaraa qajeelummaa dhamaatiif dafquu mini. Dafqiitii qajeelaa ta'e mini. Lakki amaniiti. Amanteennaan isa qajeelaa ta'e Waaqayyoon hirmaatama. Amantiin eenyummaa siin ala jiru tokko jireenya kee irratti akka inni argamu godha. Malee in amanne malee amannee arganne amanneetu mootummaa isaa dhaalle amannee ijoollee isaa taane amannee amantiidhaan malee ofii keenyaan nurraa kan ta'e hojii gaariidhaan homaa tokko wanta arganne hin qabnu. Kanaafiyyuu qajeelummaa kana gaafa ilaalu qajeelummaa inni kun kan inni dhaabbatu maalirra dha'enneerraa namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a jedhe. Amanuudhaan garaa keenyatti keessa keenyatti amanuudhaan jechuudha. Gara Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 qabeessa jirutti gaafa ilaallu Abrahaamis hin amane amantii isaatu qajeelummaatti isaaf lakkaa'ame jedha. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 1 amma 25tti dubbisaa isiniin jedheera. Isa kana gaafa dubbistanii amantii isa qajeelummaa isa amantii keessa argamu sirriitti isin hubachiisa. Ergamichi akkatiin kan inni barreesse mee tariitii irra darbee sila kan inni isiniin dubbisne yookaan torbee darbe kan inni hin dubbisne jira. Akkasidha boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irra isa jiruun isinii dubbisa akkas jedhee dubbata. Kanaaf iyyuu qajeelummaatti isaaf hin lakkaa'ame jedha. Inni isaaf lakkaa'ame jedhu kun Abrahaam duwwaadhaaf caafame miti. Nuyi warra amannuufis immoo akka lakkaa'amuuf caafame malee nuyi Waaqayyo isa gooftaan keenya Yesuusiin Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuusiin warra du'an keessaa kaasetti amanne Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname. Qajeelummaa akka argannuufis du'aa kaafame. Du'atti dabarfamee kenname qajeelummaa akka argannuuf maal godhame? Du'aa kaafame. Kanaafiyyuu qajeelummaa nuun arganne akkasitiin Abrahaamii Waaqayyotti amanee amantiinsaa
qajeelummaatti lakkaa'ame jedha. Inni lakkaa'ameef jedhu Abrahaam duwwaadhaaf mini jedha. Nuyi warra Yesuus Kiristoos Waaqayyo du'a keessaa akka kaase amannuufis in lakkaa'ama jedha. Kanaaf amantiidhaan isinii lakkaa'ama qajeelummaan. Malee amantii ala qajeelummaan hin jiru. Amantii ala eenyummaa waaqummaa hirmaachuun hin jiru. Kanaaf Roomee boqonnaan 4 kan inni agarsiisu jechuudha. Waaqayyotu qajeelummaa keenya isa jedhu isiniin dubbisa. Caaffata qullaa keessaati. Raajii Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 5 irra isa jiru jechuudha. 23 5 irraati Ermiyaas akkas jedheedha kan inni nu barreesse. Guyyaa sana jedhee dubbata. Guyyaa sana jedhee kan inni kaa'e guyyichi maalidha gaafa jedhu mul'ina Iyyasuus Kiristoosii wajjiniin kan inni wal qabsiisudha jechuudha. 23 lakkoofsa 5 irraati akkas jedhee dubbata. Lakkoofsi 5 maal jedha? Mootiin qajeelummaadhaan hojjetu kaasu mootiin qajeelummaadhaan hojjetu kaasuu hin dhufa. Inni mootii ogummaadhaan moo'uudhaa fi mootii lafarratti firdii qajeelaaf qajeelummaa eegu hin ta'a. Bara sana keessatti Yihuudaan hin fayyaa. Israa'el birraa malee hin jiraata. Maqaan isaas Waaqayyo qajeelummaa keenya jedhama. Mootiin qajeelummaadhaan maal jedha? Waaqayyo kunoo barri ani itti sanyii Daawit keessaa mootii qajeelummaadhaan hojjetu kaasuu hin dhufaa jedha. Mootii qajeelummaadhaan hojjetu kaasa jedha. Maal keessaa? Sanyii Daawit keessaa. Eewudhaan Iyyasuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos kun gaafa dhufu bara sana maaltu ta'a jedha? Yihuudaan hin fayyade. Israa'el birraa malee jiraata. Maaliif? Maqaan inni ittiin waamamu Waaqayyootu maal keenyadha? Qajeelummaa keenyadha. Waaqayyoonni maal keessani? Qajeelummaa keenyadha. Kanaafiyyuu kakuu haaraa irratti seera malee kan mul'ate qajeelummaan isa kamidha gaafa jedhamu qajeelummaa Waaqayyooti. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti isin deebisuu barbaada. Sababiin isaa achirraati kan inni dubbatu maalidha? Amma garuu jedhe karaa seerichaa otoo hin ta'in karaa namni ittiin qajeelaa ta'u Waaqayyoo biraa mul'ateera. Karaa seeraa miti. Karaa itti namni qajeelaa ta'u garuu Waaqayyoo biraa mul'ate. Waaqayyo biraatiin inni mul'ate karaa kana gaafa ilaalu ilaala akkas jedhee dubbata. Ta'u Waaqayyo biraa mul'ateera jedhee seerriif raajonni karaa kanaafi maal ta'aniiru? Dhugaa ba'aniiruuf. Seerriif raajonni kan dhugaa ba'aniif maal jira? Karaa kanaaf. Waaw. Eenyudhasti seera keessaa kan dhugaa ba'eef ilaala macaafa raajotaa keessaati eenyunni dhugaa ba'eef gaafa jennu ilaaluu dandeenya. Sefaaniyaasiin. Sefaaniyaastu dhugaa ba'eef jechuudha. Raajii Sefaaniyaasiin gaafa dubbisnu akkas jedheeti caafata qullaan kan inni dubbatu. Sefaaniyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 hanga 5 isa jiruun isiniif dubbisa. Akkas jedhee dubbata. Akkas jedha Sefaaniyaas. Maal jedheedha kan dubbatu? Waaqayyo duwwaatu qajeelaa ta'ee argame jedha. Waaqayyo duwwaatu qajeelaa ta'ee argame. Kanaafuu warri kaanoo seera cabsaniiru jedha. Raajoonni ishee of koorsaniiru jedha. Isaanii wanta sirrii ta'e yookaan wanta qajeelaa ta'e tokkoyyuu hin hojjetan jedha. Garuu jedha eenyu duwwaatu qajeelaa ta'e jedha? Waaqayyo duwwaatu qajeelaa ta'e jedha. Ilaalaa isin dubbisa Sefaaniyaas boqonnaa 3 qabe. Gurguddoonni ishee akka leenca aduuti. Abboonni firdii ishee akka yeeyyii galgala isa lafee tokkitti illee boriif hin hambifamneeti. Raajonni ishee of hin koorsu. Isaan warra dubbiin isaanii hin amanamnedha. Jedheetu maal jedha? Luboonni ishee iddoo qulqullaa'aa xureessu. Seeras hin cabsu. Warri seera cabsan kuni saba jedhamen. Lakki abboota firdii ishee. Luboota ishee seera cabsu jedhe. Isa booddee Waaqayyoonni qulqulluun garuu ishee keessa jira. Inni wanta qajeelaa hin ta'in tokkollee hin hojjetu. Waaqayyoonni qulqulluun wanta qajeelaa hin ta'in tokkollee hin hojjetu jedha. Qajeelummaa kanadha kan nuun hirmaanne jechuudha. Hin hojjetu jedhee maal jedha? Ganama firdii isaa isa qajeelaa ifatti hin baasa. Kana gochuus hin dhiisu. Argitanii Waaqayyo inni qajeelaan garuu seerri akkamtii akka inni Waaqayyoof dhugaa ba'e ilaala. Gurguddoonni ishee jedhee maal jedha? Akka leenca aduuti jedhe. Abboonni firdii ishee akka yeeyyii wanta argate tokko har'uma nyaatee fixu boriif hin hambifanne akka yeeyyiiti jedhe. Isa duwwaamni raajonni ishee of koorsu jedha. Isaanii iddoo dubbiin isaanii hin amanamu hin soobu soobdootadha raajonni ishee jedha. Abboonni firdii ishee iddoo qulqullaa'aa xureessu jedha. Isa duwwaamini luboonni ishee maal jedha? Seera cabsu jedha.
waaqayyo duwwaatu qajeelaadha. Inni wanta qajeelaa hin ta'in tokko illee hin hojjetu jedha. Firdii isaa qajeelaa ganama ifatti baasa jedha. Waaqayyo qajeelaadha. Qajeelaa isa ta'e waaqayyo kanarraa hirmaataniitu isinitti toluudhaa qaba. Waaqayyo akkan ilaala otuu kana hojjedhuuti, kana xumuriiti, kana raawwadhuuti, akkas godhi qajeelaa ta'e nuun jedhe ta'eeti ilaalaa dhamaatiidhaan argannatu. Waaqayyo garuu ilmi isaa akka inni nuuf hojjetu, ilmi isaa akka inni cubbuu nuu ta'u, nuun cubbuu ta'uu ilma isaatiin qajeelota taanee akka nuun lakkaa'amnuu fi ilaalaa akkamittiin akka inni nuuf yaade, akkamittiin akka inni nuuf hojjete. Isa inni nuuf hojjete nuun qajeelota taanee lakkaa'amne. Hojii gaarii keenya mini, dhamaatii gaarii keenya mini. Lakki nuti qajeelota taanee kan lakkaa'amne hojii Iyesuus Kiristoos waa'ee keenyaaf hojjetenidha. Firoottan koo. Kanaafiyyuu qajeelota isin karaa maalii? Karaa Iyesuus Kiristoos. Ofii keessaniin qajeelota mini, hojii keessaniin qajeelota mini. Baay'ee yoo tajaajille, abidda yoo buusne, du'aa yoo kaasne, dinqii yoo hojjenne, supernatural manifestationii lafa kana irratti yoo mul'isne, qajeelota nuun godhu. Hojii gaarii mini, tajaajila gaarii mini, nama baay'ee gargaaruu mini. Miilla duwwaa deemnee faanni keenya tatarsa'ee mini qajeelaa kan taanu. Baay'ee nu gaddisiisa uummanni keenya, abboonni keenya baay'ee nu gaddisiisu. Sababiin isaa of miidhuutu qajeelaa nama godha jedhu. Nyaachuu dhiisuutu qajeelaa nu godha jedhu. Nyaata dhaabuun qajeelaa nama godhatu ta'eeti hundumti keenya nyaatarraati of qusanna ture. Faana duwwaa deemu kophee godhachuu dhiisuutu qajeelaa nama godhatu ta'eeti miilla keenya tatarsa'uu miilla keenya qajeelaa nu godhatu ta'e hunduma keenyaaf iyyuu salphaa ture. Garuu qajeelummaan nurraa jalqabe hin jiru. Qajeelummaan dhamaatii keenyaan nuuf hin jiru. Qajeelummaan keenya waaqayyoodha. Qajeelummaan keenya amantiirra dhaabbata. Qajeelummaa keenyaaf hojii kan hojjete jira. Maaltu irraa eegama yoo jettanii wanti isin irraa eegamu kiraateeriyaan isin ittiin qajeelaa taatan hin jiru. Amanuu duwwaadha. Amantuun immoo hojii mini. Amantiin hojii mini. Amantiin isa inni siif ta'e amanuudha. Inni cubbuu naa ta'eera, ani qajeelaa ta'eera. Inni naa du'eera, ani du'a jalaa baraarameera. Inni abaaramaa naa ta'eera, ani abaarsa jalaa furameera. Isan naa ta'e, anna naman isanni ta'e. Amma koo rakkinni isaa maalidha? Amanuuf amanuu dhiisuudha. Ergamichi Phaawulos gaafa dubbatu maal jedhee dubbate? Xiimotewos jalqabaa boqonnaa 6 lakkoofsa 12 wal'aansoo isa amantii kana gaarii godhi qabe jedha. Amantii maal jechuudha? Wal'aansoodha. Wal'aansoo qabe jechuun maal jechuudha? Yookaan amanuuf yookaan amanuu dhiisuudhaaf. Wal'aansicha moote jechuun maal jechuudha? In amante jechuudha. Wal'aansichaan immoo amte jechuun immoo amanuu dhabde jechuudha. Caafata qullaan amanuu dhabuu isaaniidhaan gara iddoo isa boqonnaa sanatti akka isaan hin galle ilaalaa jedhamni caafata qullaan gaafa dubbatu iddoo boqonnaa sanatti akka isaan hin galleef waaqayyo isaanitti kakateedha. Maaf kakate? Sababii amanuu dhabuu isaanii jedha. Kanaaf amanuudhaanidha kan qajeelummaatti seenamu. Kanaaf wanti isin taasistan of miidhuun keessan qajeelaa ta'e isiniin lakkaa'amu. Kanaaf of hin miidhinaa, qaama keessan hin miidhinaa, faana duwwaa deemtanii miilla keessan hin tatarsaasinaa. Miilla tarsa'aatu mootummaa waaqayyo nama gashame. Miilla tarsa'eetu qajeelaa nama godhame. Of miidhuu nyaata dhiisuu akaayii nyaachuutu qajeelaa isin godhame. Foon nyaachuutu xuraa'aa isin godhame. Nyaataaf dhugaatii mini qajeelummaan. Qajeelummaan ilmi isaa Yesuus Kiristoos waa'ee keessaniif yaadee sanni ta'e anaafidha jedhanii amanuudha. Du'eera gaafa jedhamu anaafi. Cubbuu ta'e anaafidha. Hin madaa'e anaafidha. Abaaramaa ta'e anaafidha. Hin gidirsan anaafidha. Hin fannisan anaafidha. Anaafidha jettee nati amantu kun siif isa ta'e sana amantiidhaan maal goota? Qaama isaa wajjin wal argita. Fakkeenyaaf madaa'uu isaadhaan fayyifamtan inni jedhu dhukkubsachaatu ati jirtu akka amantuudha malee kan barbaachisu nagaa'utu jirtu madaa'uu isaadhaan fayyeera jettee maal fayyaa dhawu? Madaa'uun isaa maal sii godha? Fayyaatti ta'u. Si dhukkuba yoo ta'e garuu madaa'uun isaa maal sii godha? Fayyina sii fida. Akkamitti fayyina sii fida? Madaa'uu isaadhaan an fayyeera jettee gaafati dubbattu. Phaawulos akkas jedhe. Ergamichi Phaawulos Qorontos lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa gaa dubbatu maal jedha? Nan amane kanaafis nan dubbadhe jedhamee akka caafame jedha. Nuunis hafuuruma amantii tokko qabna wanta ta'eef in amanna kanaaf hin dubbanna jedha. Eessaa fudhateetu? Faarsaa 116 lakkoofsa 10 irraa fudhatee dubbate. Akkas jedhamee caafame jedha. Nuunis hafuuruma amantii tokko qabna wanta ta'eef in amanna hin dubbanna. Kanaaf qajeelummaan keenya amantiirra dhaabbata. Qajeelota taatanii akka isin lakkaa'amtanii fi waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee du'atti laateera. Iyesuus Kiristoos du'a keessaa kaafamuun isaa isiniif maal ta'e lakkaa'ameera? Qajeelummaa ta'e lakkaa'ameera. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 25 irraa isa kanan isinii dubbise. Firoottan koo kanaafiyyuu isin qajeelotadha karaa Kiristoos.
hojii keessan himini, dhamaatii keessan himini, gaarummaa keessan himini, sanyiirraa dhalattan himini, bakka jirtan himini, tajaajila keessan himini. Lakki isaan qajeelota taatanii lakkaa'amtaniitu. An nama qajeelaadha. Karaa Kiristoos qajeelaa ta'eera. Isa jedhu afaan guutaa dubbadhaa. Seexanni qajeelummaa addaa makkaate har'as qajeelummaa keessan kan inni haatu maaliif ati cubbamaadha. Ati Waaqayyo fuuldura dhaabachuu hin dandeessu. Ga'umsa maalii qabda? Akkamittiin ija jabummaadhaan maqaa Waaqayyoo dhaatta? Si dhaagaa ati amma kiristiyaanaagaa siin jedha. Lakki kiristiyaanummaan kee hojii keetiin kan argame. Kiristiyaana kan taate Kiristoos isa siif gatii baasetti amanuu keetiin. Kiristoos gatii nuu baaseera. Waaqayyo gooftaan macaa bara keessan eebbisu guddaa akkasiin fayyadamtan wayii tokko akkasiin argattan Waaqayyo ija yaada garaa keessanii akkasiin bane nan amana. Egaan TV Bakkalcha Barii hordofuu hin dhiisinaa. Yeroo hundumaa sa'a kana isinii darba wanta ta'eef baay'een keessan nu bilbiltu, baay'een keessan hin hordoftu, baay'een keessan jabaadhaa jettu, baay'een keessan tumsaa jirtu dhugaadha. Baay'ee keessi koo isinitti gammada. Warri waldaa geggeessitan otuu nafin, gurguddoon otuu nafin, abboonni koo otuu nafin, dargaggoonni otuu nafin dhugaadha. Gama baay'eedhaan namoonni baay'een ta'anii afaan kanallee kan hin dhageenye ta'anii waan ati jettullee sirriitti nu hubadhu hiriyaa afaan kana danda'uun qaba isaan maal jedheedha gaafadhaadha kana hordofu baay'ee natti tola jedhanii namoonni naa bilbilan hedduutu jira. Waaqayyo gooftaan macaa sinaa eebbisu. TV Bakkalcha Barii hordofaa warri isin hin qaqqabne yookaanis immoo TV'n kun addunyaan hin qaqqabne irra warri jirtan biyyoota Itoophiyaan ala jiraatan yoo jiraatan YouTube irraa hin argattu. Teessoo keenya iskiriinii kana jala irratti barreeffameen komunikeet nu gochuu dandeessu, nu bilbiluu dandeessu, nu argachuu dandeessu. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Shalom. Jesus, Abba, Taita, Moti, Palchashin, Victoria.